warahmatullahi wabarakatuh. Ashamaa harka fuunee isin jenna akkam nagaadha fayyaa keessanii nagaa qabdanii hundi keessanuu hordoftoota Idristuu akkam fayyaadha nu biraa hunduu nagaadha. Har'a waan salphaa ta'e tokko isin agarsiisuudhaaf dhufeera. Jawwaala keenya iskiriin sheetii yeroo fayyadamnu yeroo hunda jechuudha. Iskiriin sheeta goonu kan sagalee dabaluu fi kan sagalee qannasu kana wal kan jawwaala luukdii godhee cufuu fi kan sagalee qannasu kana walirratti qabneeti iskiriiniin fayyadamna jechuudha yeroo hunda. Jawwaala keenya irratti immoo rakkoo fiduu danda'a. Fakkeenyaaf vooliyumii aappii fi daawwan goonu jechuudha. Yeroo daballu sana jawwaala keenya irratti iddoo kana jawwaala irratti rakkoo fiduu danda'a. Akkanatti walirra qabnee waan goonuuf yeroo hunda jechuudha. Amma naa godhu dheera jechuudha. Eeggattee walirra qabu qabda jechuudha. Ammallee akkasuma akkasitti kun jechuudha. Akkasitti iskiriin sheet godhee jedhama fakkeenyaaf. Haala kanaan iskiriin sheet godhuu duun taane karaa salphaadhaan hordoftoota keenya kiyya karaa salphaa ta'een waan kana ofirraa wanti godhuu dandeenya jechuudha. Addana walirratti qabuun hin barbaachisu yeroo amma sagalee dabaluuf illee addana dhaqu isa maddii kana tuquun minaamin hin barbaachisu jechuudha. Karaa salphaa ta'een na hordofaadha sirriitti seetingii keessa seena. Seetingii jawwaala keenya keessa seena. Uma salphaadha. Aappii biraa buufachuun nu barbaachisu suuqa keessa waa tokko nu barbaachisu. Eessa dhanna seetingii jawwaala keenyaa birra dhanna jechuudha. As seetingiirra yeroo seetingiirra dhanne oli bunnee jeneraal maanaajii keessatti maanaajimenti jala jettee argama jechuudha. Language in the keyboard, date in the time kan jiru jeneraal maanaajimenti jira. Isa jalatti maaltu argama? Assembility kana immoo fayyadamuun jawwaala irratti yeroo fayyadamtan of eeggannoo godhuu qabdan. Jawwaala irratti assembility iddoo kana seenumaan qabu namni ni jedha. Iddoo kana jechuudha. Jawwaala maal fennaan mono audio fida jechuudha. Mono audioon sitin jedhee jawwaala jedhee haasa'u tokko jechuudha. Kan haasa'u wayii tokko haasa'u san waan fiduu danda'uufu sagalee kana dabalee godhee haasa'u jechuudha. San fiduu waan danda'uufu of eeggannoodhaan na hordofa. Assembility irratti dhoonna jechuudha. Erga assembility irratti dhoonnee maal goona interaction irra dhanna jechuudha. Addana jechuudha. Recommend for you jira tokko baak jira visibility jira hearing adjustment jira kan itti aanu kana interaction irratti okay goona jechuudha. Interaction irratti erga okay goone booda irratti deebi'a kun irra qabeenya jiran beessa interaction irra dhoonna saniin booda maal goona assistant menu irra tanuma on goona laal dhufa jechuudha erga onni qoone baana keessa deete karaas duuba dhoonne amma waa tokko waan fedhe haa ta'u viidiyoos haa ta'u footoo namaas haa ta'u viidiyoolee deemaa jiru ta'uu danda'a waa tokko screenshot gochuu waan barbaade fakkeenyaaf mana viidiyoolee Jawaar Minisootaatti dabarse ni jira daawunlood godhameeti. Itisi waan hedduu warra advocacy irratti hojjetu filannoof nama isa screenshot gochuudhaaf amma waan barbaade addana dhaheetiin maaliin godha screenshot kan jettu la akkanatti fuudhachuu keessa malee wanti godhuun hin barbaachisu jechuudha. Karaa salphaa ta'een baqqee fi Jawaar keenya wal bira ta'anii screenshot gochuu hin barbaade addanandha haala akkasitti. Ijoollee Oromoo waan hordoftaniif galatoomaadha. Laayikii fi sheer gochuu hin dagatinaadha. Yuutuubii keenya walumaan wal jajjabeessina. Warroota komentii irratti naa kennitan komentii keessan irraa hundaa'anis immoo yuutuubii keessan sabiskiraayib ni gochaan jira. Haala kanaan wal haa jajjabeessinu jedha. Galatoomas jedha waan hordoftaniif. Warroota TikTok irratti na hordoftan immoo linkiin yuutuubii yaa TikTok bira taa'eera. Warroota immoo Facebook irratti na hordoftanis ni jira linkii Facebook jala, Instagram jalas ni jira. Iddoo hundaan jira Twitter jalas linkiin yuutuubii kan kooti. Yuutuubii kan kooti yeroo darbee waan na jala gubatee amma hagga akka haaraatti waan hin banee jiruufu kanaafuu laayikii fi sheer naa godha. Wal haa jajjabeessinuu sin jedha. Akkasitti galatoomaa ulfaadhaa sin jedha kunoo.
peejiin YouTube kiyyaa Idris Tuubeedha. Kana kunuufi haala kanaan wal haa jajjabeessinuu jedha. Komantii isinaa kennitan yaada isinaa kennitan na jajjabeessa malee gara boodaan deebisu waan na hordoftaniifu waan na faana turtanii na ilaaltaniifu galatoomaa isin jedha. Ayyaana ta'a ulfaadha.